Tole kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan nu eegdanii biriij artaadhas keessummaa addaa tokko isiniif qabatee dhiyaateera. Akkuma barame ka biriij artiin weellistoota fi uummata walitti fiduu akkuma itti fufetti jira. Keessummaan keenya har'aa weellisaadhas nama cimaadha, taalentii garaagaraallee nama qabudha. Isa waliin kan walisin barsiisu ta'a. Shaambal baga nagaan dhufte. Ayyeesinis baga nagaan nu eegdanii. Nagaadha. Nagaa jirtu. Jirra galata Rabbii. Egaa kallattumaan gara waliin dubbiitti seenuuf jirra. Duraan durseenuu kabajjee istiidiyoo keenyatti nuuf argamtee waan seenaa keetirraa hojii keetirraa akka haasofnu feeyyamamaa ta'uu keetiif maqaa daawwattoota keenyatiin galatoomi siin jedha. Ayyeesinis nu jiraadha. Miidiyaa kanaan wal qunnamnuun kiyya guyyaa har'aa kanaaf gammachuu guddaan natti dhagahame. Naaf jiraadha isinis. Ayyee Shaambalmee akkuma nama kaanii egaa namni seenaa qabaa. Dhalachuun jira, guddachuun jira. Shaambal eessatti dhalatee guddatee dursinee waa'ee hojii kee haasawuu keetiin dura eessatti barattee eessatti immoo of barte? Ani giddoon itti dhaladhe ganda Buquu Golbaa jedhama. Gaddeen itti immoo dhufee guddadhe magaala Caancoodha. Kanatti guddadhe mana barumsaa immoo kanan itti calqabe mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa ganda qonnaan bulaa Mooyyee Gaajoo keessattidha. Kutaa tokko hanga ja'a achittiin baradhe. Sana immoo kutaa 8 hanga 12 immoo magaala Caancootti baradhe. Okay. Barumsa itti aanaa noo? Barumsa itti aanaa digirii immoo digirii tokkoffaa Darba Marqoositti fudhadhe. Loodhaan fudhadhe. Akkasuma immoo digirii lammaffaa 6 kiiloo yuunivarsiitiidhaan fudhadhe 2014 xumure jechuudha. Barumsaan illee baay'ee fagaatteerta keessumaayyuu waan seeraan wal qabate kana sirriitti gadi qabdee qo'attee jechuudha baratte. Sirriittidha. Barumsa dabalataallee akkasuma Rift Valley Hamboo irratti biizinasii manaajimentii achirratti fixuu dhuunfaadhaan baradhee fixee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa kanatti aansuun immoo weelluudhaan illee ni beekamta. Weelluu babbareeduu illee qabda. Mee artiin akkamitti simattee dura akkamitti jalqabde akkamitti immoo gara weelluu dhufte? Hojii aartii kana duras gizee mana barumsaa keessa jiru, mana barumsaa sadarkaa gadaanaa keessa elementarii irrallee gizeen jiru, diraamaa akka baacoo kana, walaloo akka adda addaa kana mana barumsaatti nan qopheessaa ture. Sanumarraa sirba wallisaa Dajaneetiin dhaggeeffachaa ture. Sirboota isaa kana dhaggeeffadhu gara aartii akka dhufu na taasise. Sana booda gumii mana barumsaa keessatti akkasumatti qopheessinee irratti hirmaachaa ture. Akkasuma ergan barumsa koo xumuree immoo gara kana dhufetti 2007 akkasuma artistii keenya jaalatamaa yeroo kanaaf illee yeroo ammaan tana addunyaa kanarra boqotedha. Hacaaluutu akka carraa iddoo wayiitu wal qunnamne nama wayiitiif istiidiyootti deemee sagalee wayii otoo hin qabuu fi deemu nama san sagalee gaafan jalaa qabu akka carraa istiidiyoo san keessara ati nama eessatti ednaan akkana jedhee gaafan itti ibsu hojii hojjechuudhaaf fedhiin qabdaannaan eenyuun hojjedha hojii aartii bunootti barreeffamallee walaloolee jedhamu hunda qopheeffadheeraan hojjedheetanii yaadaa jira gaafan jedhu na bira dhaabbatee akkan gara hojii aartii kanatti seenullee kan na goosise Hacaaluu Hundeessaati. Yeroo duraatiif akka sirba kee hojjettu kan si kakaase Hacaaluudha jechuudha. Hacaaluudha. Gara kanatti kan na fide na bira dhaabbatee aarsaa godhee guyyaa isaa halkaniif guyyaa odoo hin jenne hojjedhu jedhee akkan gara milkaa'inaatti illee dhufu sirboota lama na hojjisiise Hacaaluun jechuudha. Sirboota lama na hojjisiise sirboota lamaan sanillee nan milkaa'ee akkasumallee sirboonni sunillee miidiyaa irratti na daddarbaati illee ture jechuudha. Sirboonni lamaan suni sirboota duraati sirboota kee keessa? 2007 keessa kan ba'e sirboota duraa keessa jechuudha. 2007 deeggarsa Hacaaluutiin sirboota lama baaste. Sana booda aartii itti fufte? Sana booda gara aartiin dhufee jedduudhaan adda dhaabee addan kute. Ayyee mee egaa 2007 jechuun yoo xiqqaate waggaa 9 aartii keessa bubbulteerta jechuudha. Sirboonni 2007 gargaarsa Hacaaluutiin hojjette sun lamaan sun maal ture mee xiqqoo irraa yaadannee dabarru? Sirboota sana moo? Sinii geeraruure? Geerarsa ture? Geerarsa yaadannee dabarrame. Geerarsa. Yaadannoo Hacaaluutis waan ta'uuf. Hodaalaa gamogorii yaa hodaal isaanii rakkubatu. Hodaalaa gamogorii yaa hodaal isaanii rakkubatu. Nkokoo nuti ga'ee keenyuma ga'ee beekiyaa yartu.
goon dhiiga'ee. Ormee goota Oromoo eessattan barbaade harkaafanii. Agartuu bada malee bakki agartuu taasuman baddu. Eegi qoonni keetumaa osoo agartuu biisaan mamtu. Eegi qoonni keetumaa osoo agartuu biisaan mamtu. Baay'ee bareeda. Yeroo kana kan yaadadhutti yeroon sun yeroo qabsoon Oromoo itti cimaa dhufedha. Keessumaa 2007. Geerarsi kee kun illee qabsoo sana waan gargaaruuf hojjetame natti fakkaata. Yeroo sana qabsoon yeroo sana gara finiinutti dhufaaraa gara ifaatti waan deemaa jiruuf yeroo san keessan hojjedhe sirboota kana 2007 keessan hojjedhe jechuudha. Okay. Sirbinni lammaffaanoo? Sirbi lammaffaanis yeruma sana keessa hojjetame. Beekaa rafaa beekaa girgiddaan hin dammaqsu maalaa ba'u kaameeraa babaatu afarsu akkee dubbii mul'isuu qaroo hundaa Beekaa rafaa beekaa girgiddaan hin dammaqsu maalaa ba'u kaameeraa babaatu afarsu akkee dubbii mul'isuu qaroo hundaa argaa. Sanyi baca bande matu pon ramarga Kambajae sanyi rae tuvo marku kon esabae Yago tako ikiyo sigalatai Maalinni amma artii Oromoo keessatti wanti yeroo fakkaatu jira. Yeroo baay'ee quuqama irratti yookaan immoo wanta ta'aa jiru irratti dipendi ta'anii namoonni baay'een egaa qabsoo sochoosaa turanii atis sana keessaa qooda fudhatteerta. Baay'ee namatti tola. Sirba digrii dura osoo hin xumuroon sirba kana kan baaste moo sana booda? Digirii calqabaa xumuretan. Digrii jalqabaa xumurtee garuu sirbichatti immoo dhufte. Sirbi gara sirbichaatti dhufe. Akkami seerri fi artiin yeroo tokko tokko seerri kun xiqqoo jechuun amala isaatiin gadi nama qabuun jira yookaan immoo disipiliinii baay'ata. Akkam sii deeme garuu si homaa sirratti hin uumne? Hojiin seeraa disipiliinii guddaa nama barbaachisa. Obsa guddaa nama barbaachisa. Seera jechuun matuma isaatinuu barnoonni isaa sin ulfaata. Sanarras kan darbe amala badaallee yoo qabaatte taate karaatti si galcha daandii si qabsiisa. Annuma kiyyarraa barnootuma kiyya sanarraa yeroo qusadheetumani gara aartii kanaatti dhufe. Aartiin kunis na keessa waan jiruuf aartii kanas gatuu hin dandeenye waan ta'eef yeroo man qabu sanarraa qusadheetan gara kanatti dhufe malee xiqqoo in ulfaata seerrichi. Baay'ee bareeda. Dandeettii addaallee akka qabdu immoo odeeffanneerra fakkeenya faradoo baay'ee jaalatta jedhama. Farda duratti daa'imummaa keetii kaasee baay'ee guluftaa jedhama. Yeroo dhiyoo keessallee Salaal iddoo garaagaraatti doowwii fardaa yookaan guluffii fardaa aadaa fi turizimiin qopheessaa ture irratti geeba fa'aa akka kaastetti himama. Dandeettii addaa qabda jedhan. Dhugaadha. Farda tokko nan jaaladha. Shaashoo hin jedhaan. Fardi kun adiidha. Farda kana sirriitti nan qallaba. Humnaa ol hin jaaladha. Of caalaa isaafan aarsaa godha farda kanaayi. Soorata isaatillee filadheen kennaafi. Fardi kun meedan barbaade keessatti hoggaan baase farda haga barbaade maan taane farda kamuu inuma mo'atee gala. Inumatti hin geeba fuudha waan ta'eef baay'een jaaladha qaba farda sirriitti. Farda geeba meeqa kaaste hanga amma? Fardi kun amma geeba 7 kaaseera. Geeba 7. Geeba 7 fudhateera. Walitti aanseti moo yeroo garaagaraatti? Yeroo garaagaraatti addaan waggaa tokko waggaa lama akkas tutturee fuudhee ture. Okay. Aadaa fi turizimiin sirriitti si beeka jechuudha. Hin beeku sirriitti beeku fardas hin beeku. Shaashoo jedhanii isaanuu maqaasaa hin beeku. Shaashoon dhufeedhaan bakka meedaa keessa waggaa bu'ee akkuma kuruphee kana utaalee caa keessa.
Fardaa fi Oromummaa akkamitti ilaaltaati? Yeroo baay'ee fardi aartii Oromoo keessaan dhabamu. Yeroo bashannanaas immoo yeroo tajaajilaafis baay'ee keessaa hin dhabamu. Fardaaf Oromoo akkamitti ilaalta? Fardi seenaa lola Adawaati irratti illee hirmaate jedhama. Waan baay'ee wal qabata fardiif Oromoon. Atis sababa kanaaf waan jaalattu natti fakkaata. Ayyee farda kana abbaa kootutu jaalata. Waa'ee fardaa kana taa'ee nu bira taa'ee naasa abbaan kiyya. Yeroo sana xiqqummaa ta'eetan obbolaan kiyya fardoo kana hin gulufsiisu. Jaluma taa'ee tallaala gisee tokko abboo jedhanii abboo xiqqamtiitiin kololeessa keessa. Obboleessa kiyyatu gombisa dhaqee farda fe'ate. Ani loon ani egaa urufatti loon eegatan jira. Fardan qabwanne ittiin naquun qabu jaajjata laalee warii achuma badhee irratti gateetan harree tokko fudhadhee too deemu. Iddoo farda gulufii. Bakka gulufsiisan naqee farreedhaan. Obboleessi kiyya laalaa amma gaafa isaan dhagaadhaan wal harinan seeda guuliidhaan waran isaan. Ani dhagaa fudhadheetan inni mucaa tokko gaafa reebu koo sana inni kaafnan duuba harreetti gadhiisanis. Gaafa harreetti gadhiisnu guulii darbee inni fardi sun gaafa fardaan reebee inni guulii sana itti gadhiisu ani harreen biraan gahu waan ta'eef asumatti nagaachisan darbe. Jaarsi tokko nama jabaadha gaafi bullukkoo uffatee jira. Kootta abbaan fardaa kun naan jedhe. Harree naan hin jenne kootta abbaa fardaa naan jedhee biran naqee. Ana tanee utiraannaa kana baluutiin jedheen. Farda kana eenyu sii bite naan jedhe. Ana abbaa kiyyaatiin jedheen. Kootta akkas bayitii amma obboleessi keessin dhufa farda kana fudhu galii naan jedhe. Garuu fardaa miti harreedhaaf kanan yaabbadheeru san. Tolee dheetu fudhadhee too gale. Namsee shaamaaru akka wantiyya mucaa kana farda bituufii qabdaatte. Ilmoo xiqqoo isaa bituufii qabdatte. Yeroo sana birrii 500 ilmoo xiqqoo takka bitanii naa kennan. Sanaan booda farda sana inuman guddifadhee itti maanan gara gombisaa gaafa deemu mi'aan fardaa na qabaa dhufe. Gaafa mi'aan fardaa kun na qabaa dhufu jaarsi tokko immoo hin jira. Seenaa barsiisaa olluma sana jira. Gaafa itti qee waa'ee fardaa gaafadhu fardi gootaa sirna darbe keessatti ittiin lolamaa ture waan ta'eef farda sirriitti kunuunsii qabii gaafa gaa'ilaatis gaafa gaddaatis gaafa gaarummaatis fardi nama miidhas kaanaan jedhe. Guyyaa sanarraa kaasee farda san jabeessatan qabadhee ammas amma umuriin koo jirutti farda nan dhabadhee yaaduun. Farda baay'ee jaalatta jechuudha. Baay'een jaaladha farda. Geeba torba akka kaaste immoo naaf himteerta. Akkam yeroo baay'ee geeba torba irra deddeebi'anii fudhachuun akkamitti beekamtii dhabdee amma kana geeba kaasaa turte? Gara miidiyaattis carraa dhufiitis hin arganne. Gara miidiyaattis carraa akkanaas hin arganne. Lammaffaas immoo akkasitti hubannoon qabu baay'inaan keessatti waan isaa. Yaaduma gaa'ee guyyaa sanaaf itti bashannannee too fudhannee deemna malee akkasitti waan ittiin miidiyaatti bahee ittiin dubbadhee carraa akkanaa argadhee hin jiru. Duratti illee bashannana qofaaf godhama yookaan immoo aadaa waan ta'eef godhama. Amma garuu guluffiin fardaa kun ammayyaa waan jiru natti fakkaata. Wanti illee waan argachaa jiru natti fakkaata. Dura akkuma atu kaastee bashannanaaf waan jaalattuuf aadaa naannawaa san jirus ittiin ibsuuf. Amma garuu waan jedhu natti fakkaate waggoota muraasa as fardaaf iddoo gaariin kennamaafii jira. Aadaa fi turizimiin illee yeroo gadi bu'eetoo waan kana hojjetu baay'ees ta'uu baatu itti deemaa waan jiru natti fakkaata. Ayyee sirriidha amma waa'ee fardichaa kunii fi waa'een amma geeba ittiin fuunu kuni tokko biiroon aadaa fi turizimii odoo waan kana sirriitti gadi fageenya lafa qabsiisee amma naannoo irra jiraattutu murteessaadha bakka sanatti. Naannoo irra jiraattu suni biiroon aadaa fi turizimii naannoo san jiru odoo cimse warri faradoo sunillee warri farda qaba abbaan fardaa sunillee farda isaa san cimsee qabata. Tokko amma fardi gara gaariitti deemaa gaarii gottotaara waan ta'eef fardichi garuu aadaa keessatti baay'ee sirna gahee guddaa qaba. Akka abbootii keenya dhageenyattis waa bareeda ture. Garuu immoo naannoo amma ni jiru kanatti fardi mana reef ammayyaa xiqqoo ifaa dhufe malee ammallee lafa hin qabanne hubannoon isaa lafa hin qabatee hin jiru. Kanaafuu irratti hojjetamuu qaba. Ganaa amma irratti hojjechuuf deemaa jiru. Amma waggaa 2 dorgomsiisaniiru magaala Caancoo irratti amma gizee 2 gaggeessaniiru dorgommii fardaa amma ifatti deemaa irra dheetaa yaada. Lamaan keessaa immoo an dhiyoo kanaati tokko fudhatte. Baga milkooftee waan kana beeksisuu irratti illee
ammas gara fuulduraattis gahee guddaa taphachuu dandeessa jabaadhu siin jedha dhimma kanarratti. Ayyee. Garammoo hojii artii keetitti deebiname. Ayyee. 2007 asoo hojiileen hojjetaman gara keetiin maal fa'aa turanii mee isaan yaadannu amma tokko. Ayyee 2007 asii sirboota hojjedhee sin jira. Kan istiidiyoo jiru sin jira. Kanan fudhee immoo haaluma diinagdeetiin adda kutee sin jira. Of harkaanan qaba. Istiidiyoo keessa jiru sin jira. Kan immoo harka koyyarras hojjetamee xumuramee hin jira. Garuu humna diinagdeetirraan kanan ka'e hojii sana adda kutee jechuudha. Malee na harka hin jira sirboon hojjedhellee. Sana booda sirbaan egaa gargar baate hammam ta'e? Amma sirbaan naannoo 2013 dhaabe. 2013 dhaabde? Sanaan dura sirboota hojjette irraa kaasnee dabarreeti. Mee immoo gara fuulduraa maal akka hojjechuuf deemtu immoo isas ni haasofna. Mee akkuma 2007 kaka'umsa Hacaaluutiin sirba jalqabe akkuma jette ergasii as immoo waan hojjetaman amma tokko irraa kaasnee dabarra. Sirboota amma haaraa hojjedhee jiru kanadha. Kan 2007 as kan hojjetame. Hin jiru isaani waraabsifnee hojjetamanii xumuramaniiru. Waraabbii tafa. Waraabbii bichaa tafee kan istiidiyoo jiru sin jira. Amma sirba lama farkaan gaheera. Waraabsifne malee xumuree ediitii ta'ee lafa salleektii ta'ee lafa taa'eera. Amma gara weellitti deebi'aa jirta natti fakkaata. Ni haaluma diinagdee kana nu rakkisee malee gara weellutti deebi'uudhaaf abdii guddaan qaba. Gara fuuldura maal yaadda? Ogummaan kee akkuma jirutti ta'ee kan baratte sartifaayid kan itti taate akkuma jirutti ta'e gama artiitiin uummanni akkamitti si haa eegu sochii maalirra jirta? Gara artii kanaan yaa'u bareedaadha. Akkuma sila si kaase hojii tokko gaafa hojjettu bu'uura qabaachuu qabda. Waan tokko jiraachuu qaba. Odoo gama aartii kanaanii ana qofa osoo hin taane akkuma naannoottis ta'e artistoota hedduutu jira, beektotas hedduu qabna, namoota hedduutu jira waan ta'eef hojii aartii kanaa silaa kalaqnee sirriitti baasuudhaaf haala diinagdeetiin nu rakkisa waan taateef namoonni immoo humna qaban odoo sitti siqanii si jajjabeessanii hojii aartii kana ittiin deema barnootaan baradheera hojii aartiitti sirriitti filadhee itti deemaa jira nama. Yeroo ammaa kana jechuudha. Baay'een jaalladha hojii aartii kana waan ta'eef ija hojii aartii kana ittiin qabu odoo haalichi isaa naa mijatee almost baatiidhaan waggaadhaan gagadhiisaa deemee natti tola jechuudha. Keessattuu hojii aartii keessatti immoo hojiin duudhaan hedduutu jira. Kan sirna darbe keessatti bira darbameen jira. Isa kana abbootiin keenya kanaawwan keenya bira darban sana ammayyeessine odoo gara ammayyaatti as finnee baay'ee bareeda. Inni sana gochuuf immoo tumsa qabaachuu qabda. Waan tokko hojjechuuf tumsa ni barbaachisa. Nama si deeggaru qabaachuu qabda. Nama si cinaa dhaabbatu yoo amma hin qabaannetti immoo ofii keetii humna si barbaachisa hin dandeessu jechuudha. Hojiin hawaasaaf hojjetamu sirriidha. Keessumaayyuu warri si dura darbanii bakka ta'e jiran harka ol qabuun akkuma dura Hacaaluun na gargaaree jette har'as artistoonni keenya osoo harka ol qabatanii hawaasni biraallee artistoonni osoo quba ol qabatanii waldaa wayii osoo qabatanii waldaa wal deeggarsaa osoo qabatanii warra lafaa dhufanis warra kanaan durallee hojii baay'ee hojjetanii hin beekamin humna dhaban gargaaruuf ni ta'ayyuu osoo isaan wal ta'anii hawaasni illee gara isaan deeggaruutti dhufa yaada jedhuun qaba. Fakkeenya akka Hacaaluutti kaaste sun isatu akkas na fuuldura bu'eetu akkan jalqabu na taasisa jette sun har'as osoo jiraate bareedaadhaan jedhaanii kanarrattis mee waan ta'e nuuf kaasime walii galtee kanarratti artistoonni quba ol qabaachuu kanarratti. Amma asirratti hojii deeggarsaa kanarratti amma artistoota hedduu qabna. Kan diinagdeen illee guddatan jiru. Namoota kunoo lafaa dhufeeyyii kana otoo itti siqanii harka qabatanii kaasanii ilaalcha akkasii hin qabnu malee odoo ilaalcha akkasii jiraate bareeda. Maaliif mucaan tokko gaafa guddate mucaan sun mataa isaa qofaafi miti. Akkuma naannootti akkuma biyyattiitti hojjete waan taateef waan hojjennu sun immoo yookaan fuunee warra mana baankii kaawwamuu miti. Sirbichi sun kan
addunyaa irratti gadhiifamuudha waan ta'eef akkasitti odoo artistoonni yookaan wallistoonni keenya walitti dhufanii warrooti humna qaban kana warra humna hin qabne kana odoo waldaan tokko jiraatee walitti dhufanii dhaabanii yookaan immoo akkuma afooshetti illee waan daddarbamu jiraatee baatiidhaanis darbatanii odoo wal jajjabeessanii odoo wal bira dhaabbatanii artistoonni baay'eetu jira ammallee wallistoonni qophii ciccimoo hin qaban ganaa lafaa dhufee hedduutu jira. Sababii maaliitiif sababii diinagdeetiif ka'uu dadhabanii warroonni immoo humna qaban suni odoof duuba deebanii namoota isaan jala jiru kan odoo laalanii baay'ee bareeda dheetan yaada. Kanaafuu quba hoolaa qabaannu jetta. Ayyee sirriidha. So nullee jabaadhu siin jenna. Tarii shaambal egaa waan hojii idilee biraa dhiistee amma gara artiitti dhufuufan jira garuu deeggarsi na barbaachisaa jechaa jirta. Iddoo amma namoonni kun almost akka artistii keenya jaalatamaa akka Hacaaluu kanatti Hacaaluun almost istiidiyoo kamiyyuu hogguu seene artistii tokko odoo hin deeggarin odoo hin gargaarin yaadanis maallaqa isaatiin odoo hin deeggarin biraan bahu odoo namoonni hunduu akkasumatti wal duukaa ta'e wal hubatee wajjin deeme bareeda. Namni kamiyyuu wal bira dhaabbachuun immoo odoo aadaa nuuf ta'e odoo ilaalcha walii qabaannee laga tokko gara laga biraatti ceenee wajjin guddachuu hin dandeenya. Garuu akkasitti ilaalcha akkasii sun artistoota keenya keessatti odoo uumame waan akkasii sun sammuu isaanii keessatti odoo naanna'ee uumame bareeda waan gaariidha kan hin jedhuun kaasa. Mee gara dhumaatitti sirba wayii osoo nu dabaltee natti tola. Kan keessaa ta'u kan nama biraa yoo immoo naa darbu soo jette carraa xumuraa dhaamsan sii kenna. Nan sirba jira sirba tokkos qaba nan sirba. Mee irraa jedhi isaa. Sirba jaalalaatinnis. Jaalala nu haa baay'isu. Wallagga keessaa wal harkisaa motorri wallagga keessaa wal harkisaa motorri. Nadungadu nama gabbisa gorori nadungadu nama gabbisa gorori kisa motori wala kabeza wala kisa motori nadungadu nama gabbisa gorori nadungadu nama gabbisa gorori lagamu bedo atuma ganti bae lagamu bedo atuma ganti bae tarabuya kotu yo salandi gae garabuya kotu yo salandi gae. Kun egaa salaata wal barbaaduun jaalala cimaadha. Sagalee gaarii qabda. Paashin yookaan immoo sochiin ati gochuuf yaalaa jirtullee waan jajjabeeffamuu qabudha. Akkuma jette egaa ka'umsa keetirraayyuu namni tokko tokko baratee gaafa iddoo wayii ga'u sanaan deemuu barbaada. Ati garuu sana dhiistee artiin humni artii si keessa jiru gara artiitti si fidaa jira. Yoo jabaattee hojjette rakkoo diinagdee amma jette kanallee yoo deeggaramte namoota osoo argattee keessumaayyuu warri sagantaa kana daawwatan kallattiin ittiin si gargaaran haalli osoo mijatee atis jajjabaattee waan baay'ee hojjetta ofii keetiifis waan biyyaafis ta'u jedheen yaadaani. Mee shaambal dhumarratti ani gaafii koo waanan xumureef osoon kaasiin hin darbu wanti jira jettu yoo ta'e carraan sii kenna yookaan akka dhaamsattis yookaan immoo waan barbaadde dhumarratti akka jettu. Nayyee carraa kanaaf egaa isa dhumaa kana naa kennu keetiif galatoomii asirratti wanni ni kaasuu barbaadu. Namoonni abbootii qabeenyas haa ta'u artistoonni keenyas mee wal duukaa dhaabbannu hojiin aartii hunda keenyaaf bareedina hunda keenyaaf gammachuudha. Yeroo kamiyyuu wal bira dhaabbanneeti otoo wal gargaarree iddoo tokkotti wal guddisuu dandeenya. Namni humna bichaanii miti sibira qaamanis dhaabbatee hoosi deeggare gatii qaba. Namni immoo horii yookaan maallaqa of harkaa qabu maallaqa isaatis hoosi gargaare namni hojii hojjetu tokko keessatti hojiin sun bu'aa isaa qofa osoo hin taane kan hawaasa maraate waan ta'eef otoo akkasitti artistoonni keenyas abbootiin qabeenyatis oduu wal bukkee dhaabbannee nu gargaaranii hojii hojjennee gara miidiyaatti illee dhufne akkasumallee nullee gaafa bu'aa arganne qaama nu duba jiruuf immoo dhaloota keenyaaf immoo ni dabarsina jedhee tayyaadha oduu deeggarsa akkasii qabaanne jechuudha. Kanaafuu hojii hawaasatu hojjenna waan ta'eef humnatu nu hanqatee humna nu ta'a nu jajjabeessaa akka gaarii hojjennu jechaarta. Ayyee tumsa akka nu gootanii akka nu faana dhaabbattanii warri qabeenya qabdanis warri immoo qabeenya dhabdan yaadanillee nu bira dhaabbattanii nu gargaartan abdii qabaa jechuudha. Ayyee galatoom dhaamsi kee kallattumaan uummata bira siif gaha.
har'aaf garuu gara fuulduraa hojii biraatiin yookaan immoo wanti amma hojjechuuf deemtu siif milkaa'ina sanaan booda deebinee istiidiyoo keenyatti akka ol agarru abdiin qaba. Istiidiyoo keenya farraa kaastee maatii taateerta. Har'a waan nu kabajjee dhufteef guddaa galatoomi siin jenna. Jajjabina si hawwina, jabaadhu, waan gaarii waan bareedaa akka qabatteetu immoo deebinee ol agarru abdii guddaan qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya ani asumaanan xumuraa galatoomi. Isinillee galatooma carraa kan argadhee isin biratti dhufee yaada koobsachuu fi ammallee akkasuma miidiyaan keessan akka bakkalchaatti bahee akka nu mul'atu hunduratti illee akka hojii haaraadhaan qabadhee isinitti deebi'u abdii guddaan qaba. Isinis naa galatooma isiniin jedha.